Russia's Vladimir Putin. President America Joe Biden if bulchaa Russia guddaan Vladimir Putin dir Switzerland Geneva wal arganii mari'atanii jedhan bulchooti hullamaan jechuun Putin if Biden wal argu isaanii kanaan qiliixamu dubbatanillee wanni isaan irra mari'ataniif irra waligalan garuu ageeggamaa tura doontaan wamxiqqayyoo jechuu jiru Presidentoti biyyoota lamaanii jechuun Moscow fi Washington haala kanaan fuullee wal arganii wal dubbachuu waggoota sadan darban keessas qara ta'uusaatti odeeffama wal dhabdeen nu jidduutti uumamte Garu wanagas cufar beefamu deefamu mitkhajid President in America Joseph Biden Jr. Russia wali waran holola yohan Cold War haraw heegalun barbaannu je President Biden nam siyaasa gameessaaf muuxannoo midhaaddu qabjechuun dhiirsi jiil Trans Jacob Biden kajaj bulchaan Soviet Russia President Vladimir Putin nulachuu afaanum tokko dubbanne gargar baan jechuun agas marak wal dhibdeen jiddu isaaniitiin turin midiyaate. Russian President Vladimir Putin has begun his press conference in Geneva. Let's listen in. They expected to be roughly 4 to 5 hours in there. These two leaders. Russia filanno America tabarkum lamaaf kudhani torba Trump if jaarti Bill Clinton Hillary jiddu godhamte keessaa galfachuun kaadhimamaa warri Republikaanota Donald J Trump akka mo'atu godhee jechuun hima sababum kanaan duub jalqabu Gadabre jechuun barkum maaf diddama xebbak bu'aa war Dimokiraatota xayeegee xura kanaab Biden ife Bernie Sanders akkan jechuun Moscow xeexachees Russian aktiitoo waa dubbi Amerikaa maru dhiifte dhimmo ofirra xiyyeeffachuu qabdi jechuun Head of State Block Russia dubbiin dhabanaas yaad Russian filanno Amerikaa irratti deeggar jette dhiyeessitee fiif deebi xaqeen gameessi siyaasaa hagani 78 kun akkan jechuun dubbat jiida birxan kee qongaars bi Vladimir Putin Russia waan hin barbaanneef akkeegeen gaala mogolaan qatmos And when I say to Mr. Putin, if elected president, trust me, you are not going to be interfering in American elections. Senator, when were you briefed on this? Russian bifkhamin filan America jiddu galuna kunu gargaaru barbaadda gamma wanni beekto kolleen injirtu khajid senatari Vermato tif namni Joe Biden kun president Russia gudda Vladimir Putin ak jaba dubbi waraanon inni mootummaa barree jechuun maqayaa dabalataan Putin jechuun nam mootummaan isa internet fayyadamuun ol gaggeessa biite in America gargar qooduuf kutate khajechuun balaaleffat cufaa fuduu walgay President Putin if Joe Biden kasaati sadiif qabamte tort taimmoo yeroon qabamtee fosongayn dursitoo baajjedhan tanaan President Biden yeroo amma Russia waliin michoom cimsuu nagasmar walxaxa waan hin taaneef dhimma riiroo cimsuurran mari'achuuf yeroo dheeraa gubuun hin barbaachis jedhan qondaaltota addunyaa hullamaan jechuun Biden if Putin dhimmi meeshaa waraana niikuleerii to'achuurran marii eeggaluun akkasumallee ambasaaddor walirra gussita turtu waliif deebisuuf murteessu isaanii BBC'n gabaas dhimmoota nageen cyber yohan cyber security dhimmi Ukraine if mormitu beekama biyyatti Alexis Navalny garuu agasmar waliin gallee jedhan back to those February protests. They were the largest that we'd seen here in Russia. Alexis Anatovich Navalny mootummaa Russia mormuun kabeekam dureen paartii mormitu manidhaasuun kinyaachifame rakkachaa jiru wanki keessa duuna mootummaa Russiaatiif bala guddoo ta'uu jaarsi bulcha Amerikaa darrichi kun akeekachiisu miidiyaaleen odeessuu jiran Biden akkum garan godhu feen hojjechuu fedhu hidhanno niikuleerii fageenya dheeraa biyyoota lamaanii hadaan gesirra waliigalteen New Start Treaty jedhamu dheeressu ture hajer gabaasi miidiyaalee kun waliigalteen dheereffamuu kun katur haga gurraandhal bar 2026 qof ta'uusaatti dubbatama bakki bulchooti kun lamaan itti wal arganii mari'atanii jedhan Genevaan seena walgayii keessa gaggeeffama tureen maqaa magaal nagaa jedhamu kennamuuf isiitti odeeffama akken war faranjoota bar 1955 irra jalqabuun Oromiyaan afran jedhamu warri beekam kanneen akka United States of America, Britania gudditti, France fi Soviet Russia achi wal argu waraan olola yohan Cold War dhaabuuf waligaluu isaanii waggoo 30 booda Ronald Reagan fi Mikhail Gorbachev asuma magaal Geneva wal arguun hammidhannoo niikuleerii qaban xiqqeessuuf murteessuu isaanii seenaan ragaba Vladimir Putin fi Joseph Biden Jr. Moscow fi Washington DC America fi Russia mari'atanii jedhan. The opening session dealing with procedure was presided over by Prince Juan.